Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaala ayyaantoota sallaa jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoon eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa har'as hojii harkaan qabadhee toosanii dhufeetoo jira. Warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan garaattan sabiskiraabii godhummaatii keenya ta'achuun gamanuma affeerraa kooti. Warri immoo turtiin ufaana gootaa yaada isa ogaa qabaata saanduqa komentii jalatti nuti eeggisuun dagatina. Egaa warroonni nafaana turtan hedduu tokko galatoomaa isiniin jecha asumaan immooyyuu egaa hangan hojjedhes gahuu baadhu wanna namaa ta'e irratti nama galateeffachuun rabbi ofiitii immoo ulfina kennuun dirqamaadha. Galatoomaa sabiskiraabii 8,000 guutee jiran isiniin jechuu jaaladha. Asumaan egaa akkan hojjedhee ni ture haa ta'u malee inni guddaan sabiskiraabiin baay'achuurra ilaalchi baay'achuun ni tola haa ta'u maamiloonni ni qabu. Hundi isaaniitu nama gaarii fi nama kabajuudha kanatti gammada haa ta'u suuta egaa maaliin kottee maal jedhama buuphaan yookaan killee kottee dandeemti moo maal jedhamu sanidha kan wanni chaayinaalli kiyyaa suuta ergan galee waggaa arfaffaa keessa moo maalan jira suuta erguman galee jechuudha kana ta'e haa ta'u. Galata waaqayyo waan namaa ta'e irratti waaqayyo waggaa galateeffatan xiqqaa yoo galateeffatan guddaatti tarkaanfatu isinis galata narraa qabdanii waaqa kootii gaditti isiniin jechuun jaaladha. Egaa kara sanitti gaafa biraati gaafa ol guddanne egaa keekii qabnee dhufna ammaaf galata jedheen jira. Meeshaalee harkaa hojjetamee egaa kun yeroo darbellee kan kana fakkaatan irratti hojjedhee ture. Egaa filannoo viidiyoo laalte ijoolleen baay'een nu hojjedhu jedhanii obboleettii xiyyaatti kan waa sadii obsaan dhaggeeffadha. Kuni kan soofati akkuma yeroo darbee haala yeroo darbee isinitti argisiisee saniiti jechuudha. Obboleettii keenya tokkooti waa sadii hunda isaayyuu isinitti argisiisa. Asumaan immoo gingilii aadaa yookaan immoo kan itti nyaatota adda addaa qabatanii mana namaa deeman asumaan daawwachaan isiniin jedha. Obboleettii keenya tokko hojjisiifattee na bira teechee yeroon galus irraa fudhadhaa naa teechisi naan jette asumatti ilaaltu yeroo kamiyyuu jechuudha isiniin jedha. Kanaafuyyuu kootii miti isiniin jechuufan kan obboleettii tokkooti baay'izawwee laalittuufi malee ani nan ol kaayachuudha teechisee waggaa lamattis waggaa sadiittis soo dhufte ni fudhatti laalittuufan asirra godhe baay'izawwee kana egaa kaasumarraan asittis laaltu. Akka laalichi isinitti toluufi malee ani kanaawwan jechuufi miti. Asumaan kunis egaa buskutiidhaan hojjetame yookaan koshoroo jedhamtuudhaan kan hojjetame kan bunaati. Baay'ee bareeddi. Asumaa waanan dubbadhu keessaa viidiyoowwan tiktookiiwwan amma baay'inaan tiktokii irratti hojjetamaa jiru ogeessa gaafannee jechuudha. Kanneen kan hojjetamu akkamiin jennaan kuulota biraatitu jira. Kuula sanii yoggaa wanni ta'u xiqqoo hin qaala'aa kun 60 tubbaan tokkichi kan ittiin bitamu. Kuulonni akkasii sun dirribii warra ta'anidha furdaadha. Isinuumee fakkeenyaaf haraboonni faan hojjechaa viidiyoo waraaban laalaa kirriin isaa hagam akka inni furdatu jechuudha. Kanaafuu kirrii biraatidha jechuudha wantoonni akkasiisuuf kan ittiin dhaamaa jiranii. Kirriin amma nuti ittiin dhoofnu kuni kan akka kunu haraboonni tiktokii irratti beeksisaa jiran akkasuma viidiyoo ijoolleen amaaraa irratti hojjechaa jirtu gubbaa irratti ijoollee iskiriinshot godhaa ergitan jirtu kan hojjetamu jiru. Amma fakkeenyaaf kanneen miidiyaa ijoollee arabaatirraa ijoollee amaariffaan hojjetan irraa fiddanii dhuftanii ni hojjetama jechuudha. Kunniin yeroo 4 yeroo 5 kan tiktokii ijoolleen amaariffaan hojjettu irraa fidame hojjennee jirra jechuudha. Meeshaa baay'ee argitaniirtan hojii harkaayi ni hojjetama. Inni xiqqoo maalinni kuula kanaan hin baane haraboonni kan amma hojjechaa jiran tiktokii gubbaarraa ijoollee iskiriinshot godhaatu ergitan kuula kanaa miti. Akka bartan hojii ni hojjetama. Hojiin hojjetame tokko homtuu hin jiru. Kuulonni kanaa miti. Kuni tubbaan isaa birrii 60 bitama. Kan kanniin hojjetu jechuudha. Kan kanniin hojjetu. Garuu isaassan isinuu viidiyicha laalamee kirrii kaa'eegaa namni laale ni hubataa namni laale inni adda hin baafata ijaa ta'e fuyyuu adda baafattanii akka kanaa qallaa miti. Ni beektu ijoolleen baay'een kan hojii harkaa hojjechuullee baatan namoonni hojjetan hin beekanii kuni buskutiidhaan hojjetamee dirribiidha jechuudha. Baay'ee furdaadha. Tubbaa shaffite dhugaa waaqa kun jechuudha laal. Dirribii sirriitti darrabameetu kan hojjetamedha laal keessanillee kana fakkaata. Duubni isaatu iyyuu jechuudha. Duubni isaatu kana fakkaata xiqqaq jedhaadha. Kunis kun immoo karaa sinitti aanutiidha jechuudha. Garaagarummaa tokko iyyuu hin qabu. Taqaxaqamuun isaa
isiniin jechuun jaaladhaa baay'ee bareedaa warroonni filannoo akkanaatis barbaadan filannoo biraatiin akkanatti kan asirrattis wanni jedhus warri barbaadan waraattan kallattii adda addaati irraa kan kuula dirribiis warri barbaadan haa ta'u malee gatiin isaa isinitti guddataa ka tubbaan isaa jechuudha. Tarii tokkichi isaa ka dirribii sanii ta'uu danda'a kan 60 bitamu 120 bitamuu danda'a. Jedheeti miti kanan isinitti danda'a jedheeti malee eeyyeen kanaan jira jedheeti miti yookaan riqixanyaa ta'eeti miti kanan isinitti dubbachaa jiru kuulli garaagarummaa qaban isiniin jechaa jira. Kana ka hojiin harkaa itti aansuudhaan masoobiidhaaf yeroo darbellee obboleettiin tokko hojjisiifattee turte egaa kana kan biddeeniif yookaan masoobii daabbootti kan uffatamu baay'ee guddaadha kun dhugaa kan maani kan dhugumaan isiniin jedha masoobii kiyya guddaadha yeroo darbe ka warroonni hanga jalqabaatiin hordoftanii masoobii kiyya baay'ee guddaadha masoobii kiyya laaltanii ijoolleen baay'een hojjisiifattanii jirtanii iyyuu isa san iyyuu irra darbee jechuudha baay'ee guddaadha daanteeliin kun. Kan namni kamuu argee tokko faraduu danda'u wayyaa afa jechuudha kullaa sirriitti guddaadha sirriitti hojiin isaa xiqqxiq jedhaadha filatteetidha jechuudha diizaayinii kana filatteeti baay'ee bareeda baay'ee diizaayiniin kuni egaa ka anuyyuu hawwiin qaba fuulduratti baay'ee aguman ijoolleedha hojjisiisu waan hawu baay'ee ni jira egaa wanni hunduu waan hawwite bira akka geessu waaqayyo sin jedha maaliif waan gaarii waan hawwite bira hin geessadha. Kana mana keessanitti waggaa ta'e mana kootitti akka ta'etti tallaalaa isiniin jedha kanniini warroonni ayyaanafis meeshaa keessa mana keessaa qabdan egaa ka ayyaana kamiifuu ayyaanni lamatu jira ramadaanni jira akkasuma tsoomni faasigaatis baatii lamarraa torbee tokko fuudhuuf deemaa jirra egaa kan barbaadaniif ayyaana feetaniif barbaadaniin bilbila teechisuu dandeessu bilbila kiyya. Sinifan wanni irra taambilee irras godhaa ijoolleen ammallee bilbila koo gaafattan jirtu baay'inaan bilbila koo barreessan jira taambilee gubbaatti akkasuma warri viidiyoo gadhumaa dhaggeeffattanis afaan nan dubbadha ammas immoo bilbili kee duwwaa 945826745 irraan deebi'a duwwaa 945826745 na dubbisuu dandeessuun isiniin jedha haadni immoo warroonni daabboodhaa barbaadan kun guttiyeen kun odootti hin ta'inis haala baay'ee bareeduun haala kana daabboo qofaafis hojjisiisuu dandeessuun isiniin jechuu jaaladha baay'ee bareeda hedduu namatti tola yaada biraallee hoo qabaattan ta'ee akkasuma gaafis isin keessummeessuu nan danda'a jechuudha wanta hojiidhaan alaa qofa osoo hin taane ani waan barbaadan irratti isinan keessummeessa kun hojii kooti kanan hin jenne hin jiru jechuudha fakkeenyaaf odeeffannoowwan adda addaa baruu warri barbaadu akkasuma ijoolleen baay'ee waa'ee hojiitti fillee nagaafachaa jirtan jirtu yeroo darbe viidiyoo irratti hojjedheen ture egaa ka viidiyoo san namoonni baay'ee ilaalee jira viidiyoo san namoota hedduu bira ga'ee jira maaliif namoonni fedha hojii qabu baay'inaan hojjechuu qofa osoo hin ta'in gaafa biyyatti galan maalitti manazzaranii ta'u hojjetan kan jedhamuuf namni kamuyyuu fedha mataasaa qaba kanaafuu baay'ee ilaalamee jira isin jechuun jaaladha ammas immoo viidiyoonni wanti haaratti waggaa jiraate biyya keessa qabadheen isinii dhufaa kanaafuu isinii sabiskiraayibii waggaa goota yeroo kamuu viidiyoon hoogan lakkifamu isin bira hin ga'a isiniin jechuun jaaladhaa egaa ka obboleettii keenyaaf kara mana ishiititti geeffamaa fi meeshaan kun meeshaa sadiin isiniin jechuu jaaladhaa egaa ka ayyaana gaarii ayyaanni ganaadha lafa jala qophaa'uun ka dirqamumaa yeroo kamiyyuu namni ka waan haarawa ijji waan haarawa nama hawwiti. Ayyaanni waggaa dhufu ayyaana waggaa ayyaantu xarga akka jedhamu sanidha isiniin jechuun jaaladhaa kan rabbiin kanaan nama ga'e immoo mana ofiitti waan haarawaa gaariidhaan isiniin jedhaa egaa kana fakkaataa hojiin harkaa warri immoo kanarratti yaada qabdanis yoo ta'e saanduqni koomentii kiyyasaa 24 banaadhaa yeroo barbaadanitti na dubbisuu dandeessuun isiniin jedha egaa kana wannumti nu biratti hin argamne tokko homtuun jiru waan barbaadan akkasuma immoo waan haarawaa xalabametu jira yeroo inni bahutti qabadhee kara keessan dhufaa ramadaana hiikadhaaf egaa ka warroonni baay'een majalisii sufraa wajjin warri barbaadan xalabamee jira isin biraanan gahaa isas warroonni barbaadan maatii keessaniif ofii keessaniif egaa ka viidiyoo yoo naa danda'ame viidiyoo itti aanutti qabadheen dhufa hidhee yaada yoommoo hagasitti naa danda'ame xumuramuu baates immoo ijaan qalbii keessarra na hambisa yeroo itti aanu yeroo kamuu isin bira ga'uu hin danda'a isiniin jedha nagaa naa ta'a bakka jirtanitti hedduun isin jaaladhaa hedduun isin kabajaa baay'ee.